Gatiilee Majlisa Arabiyaa Boonditii fi akkasuma maggaarrajaa bareedaa qabadhee isiniif dhufee jira. Jalqaba irratti Majlisa Arabiyaan teeknisni 40, 30, 20 10nis namoonni barbaadan ni jira. Hunduma isaatu iyyuu gatiin isaa garaagarummaa qaba. Isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kee namni hanga xumuraa daawwattan gatii isaa ni dhageetti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan oroo jirra jirtu amantiiftotaan osoo waliin qoodiin baga jiraattanii. Majlisa abbaa teeknisaa 30 jechuudha. Baay'ee bareedaa kan ta'e yookiin abbaa sadii kan jedhani xiqqaa 8 fi makaddaa 8 16 teebilii 5 qabatee kan isinii qabadhee dhufeedha. Kalariin isaa hedduu kalarii bareedaa ta'ee fi akkasuma immoo carqiin isaa baay'ee jabaa ta'ee mitira meeqa jettaniif mitira 8 mitirri 8 hagam akka gahu jalqaba irratti akkanaa hubattan barbaada. Tokkoffaa irratti asirraa eegalla sirriitti hubadhaa. Obboleettiin tiyyaa isa kana dabalata dalaysiifatte jechuudha. Makaddaa xiqqaa kana jechuun isinii galee isa kanallee afur moo sadi dabalata dalaysiifatte. Kanaaf jalqaba irratti wanni ani isinitti himuu qabu akkuma sitti argitan asirraa kaasee haga sitti mitira tokkoon bu'e jechuudha. Mitira tokko jechuun kun waan haganaati. Asirraa haga achiiti jechuudha. Teeknisa 30 jechuun kun 20 kun 10 isinii galaa jira miti. Kunis 10 garuu waan hodhameef ammallee boondidiin waan sirriitti baay'ee jabaataa ta'ee oriijinaala ta'eef walitti jechuun wal seenee kunis boondidiidha. Namooti makaddaa ajajattan makaddaa kana boondidii ajajadha. Akkuma sitti argitan kanatti isa kana jechuudha. Kalarii tokko jechuudha. Kalarii kafaayinaa ta'u jettee waan ajajatteef garuu nu maal goonere haaluma bareedaa kunuun bareedaa hedduu garanaan karaa lamaanitti fayyadamuu dandeetti. Karanaan karaa kana garanaan karaa kana jechuudha. Isinii galee yoo barbaadde kana guutuu kana fayyadamti salphamatti yoo barbaadde immoo akkana fayyadamuu dandeetti. Wanni isii daangessaa hin jiru isiniin jedha. Itti aansuun ammoo achirrallee hagasii mitira tokko namooti hedduun mitira tokko yookiin kaaree tokko meeqa jettanii na gaafattan kaaree tokko jechuun walakkaa kanaati isiniin jedha. Isinii galee kun kaaree 2 akkana tokko jechuun asirraa haga asiititti kaaree 2 jechuudha. Isinii galee yeroo hedduu kaareen tokko birrii meeqa jettanii gaafii na gaafataa ooltan walakkaa kanaa na gaafataa jirtan garuu nu hojjannu asirraa haga asiitti mitira tokkoon baafna isiniin jedha. Hagachi mitira 2 isiniin jedhee mire kuni ammoo asirraa haga asiititti mitira 2 jechuudha. Isinii galee mitira 2 jechuun achirraa gachiititti kaaree meeqa kaaree 4 achitti reef kaaree 4 lakkoofne asirraa gasiillee kaaree 4 kaaree 8 jechuudha. Isinii galee kaaree 8 jechuun mitira 4 jechuudha. Ammas ammoo nama hedduutu iyyuu ta'e kan ta'iniif jira as zaawiyaa yookiin rukni akkasuma immoo roga 3 san jettanii na gaafattan namoonni hedduun jechuudha. Meeqatu bayaa firii 12 yookiin ammoo mitira 12 irra guutuu irra warri jettaniif mitira 12 tahee 8 tahee 9 tahee mitirri zaawiyaan kun kabahu yoo elliin tahini tokko 2 jechuudha. Isinii galee inni kun mataan isaa mitira 2 baata. Asitti bal'aadha. Yoo ofii galtan argitanii baay'ee isin hubachiisuu barbaadu. Tokkoffaa irratti kun inni kun jechuu argitanii ka gubbaa kennu kana fakkeenya godhee isin agarsiisa. Isa kana asirraa hagasiitti mitira tokko jechuudha. Isinii galee waan cabuuf jecha asirra gad deebi'a. Akkana lakkaa'ama. Asirra gad dhufee V ta'e jechuudha. V ta'e jechuudha. Gabaabumatti V ta'e haala isin argitan kanaan akkanatti asiin mitira tokko walitti inni mitira 2 jedhama. Garuu akka meeshatitti tokkotti lakkaa'ama. Yeroo feenu tokko jennee lakkoofna. Akkasuma immoo kan inni irra taa'u inni kunillee 2 jechuudha. Isinii galee mitira meeqarree obboleettiin teenya kan daleessifatte mitira 8 achiin mitira 4 lakkoofne asiinillee mitira 2 walitti meeqa mitira 8 ta'ee jira isiniin jedha. Mitira 8 jechuun gabaabumatti kaaree warri na gaafattan kaaree 16 jechuudha. Isinii galee namoonni kaaree na gaafattan mitirri 8 mana keenya hagam gaa ani hin beeku mitirri 8 kun mee waan akkamiiti rukni yookiin zaawiyaa kana meeqa barbaachisa jettaniif tokko barbaachisa. Akkami kaa'uu dandeettan yuullee kaa'uu dandeettan elliillee kaa'uu dandeettanii yoo jechuun akka morri jettanii kun akkanumatti taa'ee walqixa girgiddaan keessa yoo ta'e jalqaba mattaramuu malee iyyuu kaa'amu. Isinii gala mattartanii jechuudha. Amma kun elliidha ka viidiyoo waraabanii jirru cinaan sun baay'ee dheerata mitira disi tinqabeen cinaan kun baay'ee dheerata
Maaliif jennaan inni bootaa dheeraa akka mijatutti waraabame akkasuma immoo teebilii isaallee isin agarsiisa. Namootiin barbaadan lakkoofsi bilbilaa 978157275 WhatsApp Telegiraamaan argachuu dandeettanii. Gatiin kaaree tokko meeqaa ifama nuuf kolcha. Gatiin mitira tokko meeqaa kuni meeqan dalagamu jettanii kuni gaafa inni rakka sa'aatiin dalagame isinii galaa jira. Baatii 5 majlisni haga dalagamee ajajamee na bira jiru baay'ee rakasa gaafasan amma haga dabalee gatii ammaatiin yoo naa himi jette namootuyyuu mitirri tokko qarshii abbaan 30 jechuun 12,500 cheekii godhee daftara irraa isinii hima dhiifama naaf kolchaasaniin jedha. Kanaaf abbaan 20 immoo ni hir'ata abbaan 40 qarshii akkasuma ni dabala akkasuma immoo warri kaleessa jechuun viidiyoo almuuniyeemii kaleessa irratti mitira tokkotu silaa 16,000 jettee koomantiin barreessite koomantii ho'i argee nama tuna ergee koomantii kana deebisii nama hedduu barbaadanaan jedhani mitira tokko jechuun achirraa gaasiiti. Mitirri tokko sadarkaa qaba sunuyyuu 16,500 jira 17,000 jira 16,000 jira ani garuu 16,000 isiniin jedhee malee 16,500 majlisni isin argitan sun isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya carqiin kun baay'ee bareedaa oriijinaalaa yeroo carqii filattan suuraa yookiin viidiyoo qofa ilaaltanii keessattuu carqii kaafaayee calanqisaa kan argitanii ka bifa calanqisaa of keessaa qabu kana wanni isin sirrii beekuu qabdan jabinna carqii sanii nama ajajattan gaafadha. Isinii galee fakkeenya famu mucattiin tuni viidiyoon isiin na ergite asiin dura dalagee baasee jira baay'ee happii ho'iiti anuu yoo osoo hin jaalate haati jaalannaaniin itti himee happiidhaa hin bareedu jedhee amma inni kuni osoo kunuu luqqa'e isinii galaan ani waan ofii gurguradheef qofa yookiin ammoo ofii kiyyaa biteef qofa isin sobuu hin barbaadu inni kunuu odoo luqqa'e carqichi kun oriijinaala ta'e hafa jechuu isinii galee carqiin kunniin walumaa gala carqiin calanqisa jechuun bakka kennuu fi dhabuu irraa ogeeyyinu bakka kana isan godhan hin ta'u jechuudha. Bakka kana iyyuu kun carqii jabaataa furdaa kan majlisaa oriijinaala jechuun carqiilee babarruu akkanaa kanniin barrinni abaaboon warshaan yookiin ka uffata wajjin oomisha wajjin oomishame malee kun aslaala waan dhufee irra laxxafame yookiin irra dibame isinitti fakkaatiin kan waliin oomishame akka farshaatitti isinii galee akka sharaati jabinni isaa. Kanaaf yeroo ajajattanii jettanii suuraa viidiyoo qofa ilaaltanii odoo hin tahin maalummaa carqii sanii sirrii beekuu qabdan isinii galee. Carqiin kun yoo xiqqaatee galuu qaba keessa guutuun keessa warra ajajattanii. Kanaaf inshaallah wataala isaan agarsiise inshaallah rakkoolee hedduun nu mudataara keebilii isin agarsiise yeroo feenu isin argisiisa. Waa'ee maggaarrajaati jalqaba irratti majlisni boondidiin jechuudha abbaan 40 qarshii 14,500 abbaan 30 immoo boondidii maayilidaa tokkoffaadha jechuudha sadarkaa qaba. Abbaan 30 akkasuma immoo tuyyuu qarshii 12,000 akkaataa jechuun xiqqoo carqiin isaa dabaluuf hir'atuun 12,500 akkasuma 11,500 illee 10,500 9,000 hundi keessanuyyuu warroonni barbaadan jechuudha addaan baafattanii akka anaa hubattan barbaada. Maggaarrajaa kana obboleetti teenna Aaminaa jedhamtutuyyuu dalagsiifate maggaarrajaaleen sadarkaa qaba akkaataa carqii isaatiin kan 18,000 jira 15,000 jira kan 8,000 jira kan 7,000 hin jira kan 9,000 kan 10,000 kan 500 yoo barbaadan kan 800 illee hin jira akka isin feetaniin kan 100 illee kan 50 illee obboleetti kanaafi qarshiin isaa akka carqii fi akka bareedina furdina carqii oriijinaalummaa fi hodhiinsa diizaayiniiti. Diizaayinii kana qofatti ni hidhamu kan isii jechuu gama gamanatti illee ni hidhama. Carqiin kun amma wanni isin hubachuu qabdan hedduu furdaadha akkasuma immoo yabbaadha. Inni amma sitti argitan jidduutti argitan kuni akkasuma immoo tuyyuu isarra rakasa jechuudha. Kana jechuun kiyya carqiin isaa garaagarummaa qaba garuu ka isii isuma kana like share waliif godhaa nagaatti horaa bulaa isin jaaladha isin qaba.